just as he did in 19... Olompikiin kaafame taanaan maqaa isaatu dubbatama. Olompikiin yeroo isaa eeggatee dhufe taanaan Afrikaanotaaf sammuu isaanii keessatti kan dhufu Abbabaa Biqilaati. Afrikaanotaaf mallattoo bilisummaa walqixxummaati. Maaliif jennaan bara ummanni adiin gurraachi hin injifatan jedhanii dhaadataa turanitti Abbabaa Biqilaa injifatee itti agarsiise. Olompikii bara 1960 Roomaatti gaggeeffame irratti fiigicha maaraatoonii irratti hirmaatan. Abbabaa Biqilaa osuma fiigicha irra jiru kophee miila isaarra jiru mijjechuu didnaa fi kophee ofirraa baasee darbuudhaan miila duwwaa fiigee mo'ate. Bara 1960tti biyyoonni Afrikaa kolonii jala jiru irra baay'een isaanii coming through with a first run of 375. Kanaafuu qabsoon uummata Afrikaa yeroo kanatti cimee itti fufee jira. Akkasumas uummata gurraachaa jibbi caalaatti itti fufe. Abbabaa Biqilaa nama Afrikaa yeroo jalqabaaf warqee Olompikii argateedha. Yeroo kanatti namni gurraachi ni injifata jedhanii namni yaadu hin jiru. Ajaa'iba addunyaan guutuun keessummeessiteedha kun. Namni maaraatoonii yeroo lama injifate beeku jiraachuu baatus Abbabaa Biqilaa bara 1964tti Olompikii irra deebii mo'atan. Abbabaa Biqilaa nama miila duwwaa fiigee seenaa Olompikii jijjiireedha. Olompikiin dhufaatiin isaa hawwiin eegna. Waa'ee Abbabaa Biqilaa hoo waan beeknu qabna.